Ashamaar kafuunee kabajamtoota daawwattoota keenya waliif TV irraa oduu isaatii kanaaf qabannee isinitti himna. Oduu wajjin kan isin faana turu an Girmaa Guddisaa. Manni maree ministeerota murtoowwan garaagaraa dabarse. Manni maree ministeerota walga'ii dilee 54ffaa guyyaarraa gaggeesseen dhimmoota garaagaraa irratti mari'achuun murtoo dabarsee jira. Manni marichaa jalqaba irratti waliigalteewwan deeggarsa faayinaansii fi liqaa lama irratti mari'atee jira. Waliigalteen jalqabaa raawwii karoora fooyyessii dinagdee mandhaleef kan oolu ejensii misooma Faransaay irraa waliigaltee liqaa yuuroo miiliyoona 80 yoo ta'u, waliigalteen lammaffaan ammoo fooyyessii sagantaa dhiyeessii maallaqa baadiyyaaf kan oolu baankii investimentii Awurooppaa waliigaltee liqii yuuroo miiliyoona 100tiin. Manni marichaa waliigalteewwan liqii lameen imaammata liqaa biyyattii waliin kan wal siman ta'uu mirkaneessuun wixaneewwan labsii waliigalteewwan liqaattiin raggaasifaman mana maree bakka bu'oota uummataaf akka dabarfaman sagalee guutuun murteessee jira. Itti aansuun manni marichaa kana irratti mari'atee warshaa oomishaa fi qindeessa xaa'oo yuuriyaa ilaalchise waliigaltee eegumsaa fi jajjabeessituu investimentii irratti. Manni marichaas waliigaltee kallattii imaammata mootummaa kan hordofee ta'uu mirkaneessuun ministeerri maallaqa akka mallatteessuu fi gara hojiitti akka galu sagalee guutuun murteesseera. Kana malees manni maree ministeerota wixinee labsii nageenya saayibarii bu'uuraalee misoomaa ijoo irratti erga mari'ateen booda galteewwan itti dabaluun gara mana maree bakka bu'oota uummataatti akka darbu sagalee guutuun murteessee jira. Itti aansuun manni marichaa waliigalteewwan idil addunyaa gamlamee jaarratti mari'atee jira. Kan jalqabaa waliigalteewwan mootummaa riippaabilikaa sooshaalistii Veetnaamii fi Federeeshinii Raashiyaa waliin mallatteeffaman akka duraa duuba isaaniin namoota paaspoortii dippiloomaatiikii yookaan ammoo tajaajila qabaataniif waliigaltee viizaa hambisuu fi waliigaltee wiirtuu qorannoo baayoloojii waloo hundeessuuti. Waliigalteewwan kunneen hariiroo gamlamee Itoophiyaan biyyoota kanneen waliin qabdu cimsuu fi sochii damee qorannoo fi qo'annoo saayinsawaa taasisuuf gootu akka deeggaraniif mana marichaaf dhiyaatee jira. Itti aansuun waliigalteewwan afur tajaajila qilleensaa mootummoota istiwaanii Angoolaa Riippaabilikaa uummata Baangilaadesh fi Riippaabilikaa Seeraaliyoonaa waliin taasifaman irratti mari'atee jira. Manni marichaas dhimmoota kanneen irratti erga mari'ateen booda wixineewwan labsii waliigaltee kanneen raggaasan mana maree bakka bu'oota uummataaf akka dabarfamaniif sagalee guutuun murteessee jira. Tajaajilichi gurmaa'insa dhaabbataa balaawwan abiddaa fi tasaa biroo ittisuu fi to'achuu dandeessan hundeessuun balaawwan mudatan miidhaa cimaa hin geessisin to'achuuf hojiilee misoomaaf investimentii saaxilummaa balaawwan abiddaa fi tasaa qabaachuu isaanii sakatta'uun yaaddoon yoo jiraate tajaajila gorsa ijaarsa deebii kennu yoo hin jiraanne ammoo eeyyama kennuu fi sirna to'annoo balaawwan ibiddaa fi tasaa biyyaalessaa hoogganu akka danda'uuf dambiin kun qophaa'ee mana marichaaf dhiyaatee jira. Manni marichaas wixinee dambii kanarratti erga mari'ateen booda galteewwan dabaluun guyyaa gaazexaa Nagaariit irratti maxxanfamee baherraa kaasee hojiirra akka oolu sagalee guutuun murteessee jira. Itoophiyaan yeroo kamiyyuu caalaa sirna daldala biyyoota hedduuf qophii taatee jirti. Itoophiyaan sirna daldala biyyoota hedduudhaaf yeroo kamiyyuu caalaa qophii ta'uu isheetiin alatti abbootiin qabeenya biyya keessaa fi alaatiif riifoormii dinagdee gooroo hunda galeessa ta'een daldalaa fi investimentiidhaaf mijataa ta'uu ministeerri daldalaa fi walitti hidhamiinsa naannawaa Dr. Kaasaahun Goffee himanii jiru. Walgahiin garee hojii torbaffaa miseensummaa Itoophiyaa waldaa daldala addunyaa irratti gaggeeffamu Siwiizerlaand Jeneevaatti ifatti eegalamee jira. Ministeerichi haasaa bariinsa taasaniin dura ta'an seekreetaraayitii fi miseensonni walgahii garee hojii imala miseensummaa Itoophiyaa saffisiisuuf deeggarsa itti fufiinsa qabuu fi hirmaannaa cimaa taasisaniif galateeffatanii jiru. Itoophiyaan walgahii garee hojii jaaffaa fulbaana darbe gaggeeffameerraa eegalee marii biyyoota hedduu fi biyyoota lamaanii irratti guddina olaanaa galmeessitee jirti. Hojii gaaffilee biyyoota miseensota 226 deebii gadi fageenya qabu kennu wixinee gabaasa garee hojii qopheessuu fi keewwata dirqama 32 xumuruus ibsanii jiru. Miseensota 9 waliin marii qaqqabummaa gabaa biyyoota lamaanii xumuruus ibsanii jiru. Itoophiyaan dhimmoota barbaachisoo hafan miseensonni kaasan qabiyyee dagaagee fi bifa ijaarsaa qabuun furuuf kutannoo akka qabdus ibsanii jiru. Itoophiyaan haaromsa dinagdee gooroo hunda galeessa ta'een abbootii qabeenya biyya keessaa fi alaatiif daldala investimentiidhaaf mijataa ta'uu bira darbee sirna daldala idil addunyaa biyyoota hedduudhaaf yeroo kamiyyuu caalaa qophii ta'uu ishee mirkaneessanii jiru.
Waldaan qorannoo Oromoo beekumsa mandhalee Oromoo qorachuun beekumsa haaraa maddisiisuuf xiyyeeffannoon hojjechaa jira jedhame. Waldaan qorannoo Oromoo beekumsa mandhalee Oromoo qorachuun beekumsa haaraa maddisiisuu fi xiyyeeffannoon hojjechaa jiraachuu walitti qabaan boordii waldaa qorannoo Oromoo Piroofeesar Baqqalaa Guutamaa himanii jiru. Konferensiin qorannoo idil addunyaa lammaffaa qindoomina waldaa qorannoo Oromoo fi Yuunivarsiitii Ambootiin qophaa'ee magaalaa Finfinneetti gaggeeffamaa jira. Konferensicha irratti haasawaa baniinsaa kan taasisan walitti qaban boordii waldaa qorannoo Oromoo Piroofeesar Baqqalaa Guutamaa waldaan qorannoo Oromoo beekumsa uummanni Oromoo qabu irratti qorannoo gadi fagoo gaggeessuun ifatti baasuu fi beekumsa haaraa maddisiisuu irratti xiyyeeffannoo olaanaa kennee hojjechaa jiraachuu ibsan. Waldichi erga hundaa'ee konferensiiwwan garaagaraa qopheessuun hayyoonni dhimma Oromoo irratti yaada akka wal jijjiiran taasisu, qorawwan adda addaa fi dhimma Finfinnee irratti qorannoo gadi fagoo gaggeessuun kitaaba barreessuun hawaasa biraan gahuu dubbatanii jiru. Pirezidaantiin itti aanaan Yuunivarsiitii Amboo Dr. Salamuun Maashoo gama isaaniitiin Yuunivarsiitiin Amboo hojii baruu fi barsiisuu cinaatti dhimma Oromoo fi Oromummaa irratti dammaqinaan hojjechaa jiraachuu ibsanii jiru. Yuunivarsiitichi dhaabbilee dhimma Oromoo irratti hojjetan waliin qindoominaan hojjechaa jiraachuu fi fuula durattis ciminaan kan hojjetu ta'uu dubbatanii jiru. Pirezidaantiin Federii duraanii Dr. Mulaatuu Tashoomaa konferensicha irratti argamuun ergaa dabarsaniin seenaa, aadaa, duudhaa fi eenyummaa uummata Oromoo dhokatee ture qorachuu, beeksisuu fi guddisuun dhalootatti dabarsuuf dhaabbileen qorannoo barbaachisaa ta'uu himan. Waldaan qorannoo Oromoo dhimma Oromoo irratti hojii qorannoo fi qo'annoo adda addaa gaggeessuun beeksisuun dirqama isaa bahachaa jiru cimsee itti fufuu akka qabu dhaamanii jiru. Narsiiwwan Zimbabwee guutuu biyyattiitti hojii dhaabuuf akka jiran dhagahame. Narsonni Zimbabwee guutuu biyyattii hojii dhaabuun kaffaltii fooyya'aa fi haala hojii fooyya'aa gaafachuu isaanii waldaan narsii Zimbabwee beeksisee jira. Narsiiwwan kunneen murtee kana kan fudhatan waliigaltee kaffaltii mootummaa waliin taasifameen erga fashalaa'ee booda akka ta'e himamee jira. Narsonni kunneen yeroo ammaa ji'atti doolaara 300 gadi kaffalamaa jiru yoo ta'u, baasiin jireenya dabalaa jiru guutuun akka hin danda'amne dubbatu. Narsiiwwan kunneen limindaa doolaara 30 mootummaan dhiyeesse kabaja dhabuu jechuun kuffisanii jiru. Baasiin jireenyaa dabalaa jiru calaqqisuuf mindaan xiqqaan doolaara 600 akka ta'u gaafatanii jiru. Lagannaan kun damee fayyaa Zimbabwee irratti dhiibbaa uumaa jedhamee eegama. Narsiiwwan kunneen hanga mootummaan gaaffii bu'uuraa isaanii guututti hojiitti akka hin deebines dhaadatanii jiru. Mootummaan Zimbabwee hanga ammaatti lagannaa kanaaf deebii ofii isaa hin kennine. Sababa waraana bahaa giddu galeessaatiin gatiin kondoomii yoo dabalu akkasumas dhiheessiin isaa baay'ee hir'achaa jiraachuu Reuters gabaase. Dhaabbanni kondoomii oomishuu Kaarex jedhamu akka beeksisetti waraanni Iraan keessatti gaggeeffamaa jiruun gatiin kondoomii dabalee jira, dhiheessiin isaas xiqqaachaa jira jechuun dhaabbatichi kan beeksise. Dhaabbanni Maaleeshiyaa Kaarex jedhamu kun kondoomii oomishuun gabaa addunyaaf kan dhiyeessu kun amma booda waraanni dhaabbatu taanaan oomisha kondoomii irratti dhibbeentaa 20 hanga 30tti ol akka dabalu hojii gaggeessaan dhaabbata Gohoomii Haakiyaat miidiyaa Reuters himee jira. Akkasumas baasiin geejjibaa dabaluu fi yeroodhaan bakka ergametti dhaqqabu hafuun isaa dhaabbatichaa fi maamiltootaaf qormaata ta'ee jira jechuun kan himan. Haalli amma jiru baay'ee rakkisaa waan ta'eef ammatti gatii kondoomii dabaluu malee furmaata biraa hin qabnu jechuunis dhaabbatichi kan hime. Dhaabbatichi waggaatti kondoomii biiliyoona 5 ol gabaa addunyaaf ni dhiyeessa. Fedhii maamiltoota kondoomii fayyadamanii waggaa tokko qofa keessatti dhibbeentaa 30 dabalee jira. Meeshaaleen dheedhiin kan kondoomiin irraa hojjetamu sababa waraanaan argamaa waan hin jirreef dhiyeessiin akka xiqqaatu ta'ee jira jechuun Reuters gabaasee jira. Oduu bahaa giddu galeessaatti yeroo ceenu dooniiwwan sadii ulaa Hormuz irratti haleelaman. Dooniiwwan sadii ulaa Hormuz irratti haleelamuu isaa miidiyaaleen gabaasuu irratti argamu. Giddugalli opereeshinii daldala galaanarraa Ingiliz dooniiwwan sadeen keessaa tokko ibiddaan gubachuu, lama immoo humna waraana Iraaniin qabamuu ibsee jira. Wayita Ameerikaa fi Iraan sosochii doonii dhorkaa jiran kanatti humni waraana Iraan dooniiwwan boba'aa fe'an irratti haleellaa raawwachuu miidiyaaleen kan gabaasan. Haleellaan kun pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp hanga mariin biyyoota lameenii fooyya'aa agarsiisutti waliigaltee dhukaasaa dhaabuu akka dheeressan erga dubbatanii booda akka ta'e gabaafamee jira. Yaada pirezidaantii Doonaald Tiraamp hordofee hanga ammaatti deebiin Iraan kennitee hin jiru. Gorsaan afyaa'ii paarlaamaa Iraan akka dubbatanitti yeroo dhukaasaa dhaabuu dheeressuun Ameerikaan irra deebiin haleellaa tasaa akka raawwattuuf yeroo kennuudha jechuun kan himan. Mariin biyyoota lameen gidduutti taasifamaa jiru iftoomina kan hin qabne yoo ta'u, guyyaa kaleessaa Paakistaan ni galuu jedhamee
eegamaa kan turan pirezidaantiin ittaanaa Ameerikaa JD Vance hangammaatti Paakistaan hin galle jedhamee jira. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa oduu isaatti kanaaf qabanne asumatti goolumneeti jirra waan nu faana turtaniif horaa bulaa deebana.